Egaa guyyicha yericha isin beektaniiti dammaqaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 13. Mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef hunduu si jaallatu. Manni kee Gooftaa hunduu si waammatu falmaa keessa guddaaf si galateeffatu. Mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef hunduu si jaallatu. Waa'ee biyya lafaa homtuu deddeebisu abbaa gaarii qabna kan nu jiraachisu. Galaana saguutee keessa karaa baasu situ nu ceesisa taasisan qabnu naasuun. Galaanicha guutee keessa karaa baasuun situ nu ceesisa taasisan qabnu naasuun. Manni kee Gooftaa hunduu si waammatu falmaa keessa guddaaf si galateeffatu. Mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef hunduu si jaallatu. Addaam ilaala oolmaa Waaqa keenya lubboosaa nuuf laate kan nuuf taa'e beenya. Isaatu nuuf kennaa soora lubbuu keenya kan ittiin jirannu argannee nageenya. Isaatu nuuf kennaa soora lubbuu keenya kan ittiin jirannu argannee nageenya. Manni kee Gooftaa hunduu si waammatu falmaa keessa guddaaf si galateeffatu. Mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef hunduu si jaallatu. Fayyisaadha inni kan nuti amanne mucummaa isaa ta'uun isarraa dhalanne. Ni waamna maqaa isaa akkamiin jallisna Elshaadaayi jechuun nuti si leellisna. Ni waamna maqaa isaa akkamiin jallisna Elshaadaayi jechuun nuti si leellisna. Manni kee Gooftaa hunduu si waammatu falmaa keessa guddaaf si galateeffatu. Mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef hunduu si jaallatu.
taasaa hin caallisu iddoo qubne kaasee kan nu jiraachisu ulfinni hanguusa barannee jiraata maqaasaa jajanna alfa fi omeegaa ulfinni hanguusa barannee jiraata maqaasaa jajanna alfa fi omeegaa uummanni kee gooftaa hunduu si waammatu falmaa keessa guddaaf si galateeffatu mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef hunduu si jaallatu uummanni kee gooftaa hunduu si waammatu falmaa keessa guddaaf si galateeffatu mana kee keessatti maqaa kee farfatu ati arjaa waan taateef